baga injaa'ee bakkeessanii geessan baga gammaddan baga gammannetti hin jedhu. Oromoo keessatti yeroo yeroodhaan eebbi waraana bilisummaa Oromoo kallattii kamittuu ni gaggeeffama. Leenjii waraana bilisummaa Oromoo kallattii kamittuu gaggeeffamaa jira. Baroota askaluu dhiyoo kana dirreen waraana bilisummaa Oromoo irra jiru guutuun dirree leenjii waraana bilisummaa Oromoo ta'ee tajaajila kennaa jira jechuudha. Haa ta'uuti rakkoolee garaagaraa fi lolaaf rakkoo waraana bilisummaa Oromoo bakka hundatti rakkoo sana dandamatee dirree irra jirutti leenjii gaggeessuun ta'an injifannoo guddaa galmaa dhufe keessa isa guddaadha jechuudha. Injifannoo galmaa dhufe durii zoonii kibbaa callaa irratti leenjii leenjifamee golee Oromiyaa guutuutti laaftamaa ture. Injifannoon addaa amma galmaa'e kun ammoo kan dirree kibbaa keessumaa leenjitoonni baay'inaan argamuu dadhabuun suni kan inni kana fide hundi keenya akka waliin beeknu dirree waraana bilisummaa Oromoo jiru hundisa dirree leenjii of jalaa qabaachuu isaatu kana uqqisaa dhufe jechuu hin danda'amu jechuudha. Dirreeleen waraana bilisummaa Oromoo irra jiran kan kaleessa irratti leenjifachuu hin dandeenye, kan kaleessa keessa taa'uu hin dandeenye, har'a keessa taa'uu bira darbanii dirreen leenjii dabalataa achitti godhatanii leenjisatanii waraana bobbaasanii leenjisanii loluu danda'uun injifannoo waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo ABO sun galmeesse keessaa isa guddaa ta'uusaa namni hundi ni hubatanii yaadaa jechuudha. Kun injifannoo waraana bilisummaa Oromoo sochiilee inni gaggeessaa jiruu fi hojiin yeroo ammaa kan inni hojjechaa jiru akka waraanattis akka siyaasattis akka kamittiyyuu dameelee silaa waraanichi irraa eegamu hunda qabatee sochiin inni gaggeessaa jiru sochii guddaadha. Hojiin hojjetaa jiru hojii gurguddoodha. Hojiilee gurguddoo hojjetamaa jiru kana keessatti hanqinoonni garaagaraa fi mudaaleen garaagaraa silaafiyyuu waan qabsoo gaggeessitu keessatti hin dhaabne. Yoo ta'u malee dirreen qabsoo bal'atti bira dabartee handhuura Oromiyaa Finfinnee jalatti masaraa mootummaa marfamaa godhattee teessee taa'uu jirti. Taa'uu jirti yoo jedhu lolas gaggeessuu jiran injifannoolee garaagaraas galmeessaa jiran. Dirreen kibbaa dirree haadha waraana bilisummaa Oromoo taatee haga har'aa itti fufeetumaa jiraattiyyuu malee injifannoolee silaa kallattiilee argamuu malee fi waraana bilisummaa Oromoo guddinaan baay'inaan oomishtee baasaa ture sana har'a dabartee zoonii biraatti kennee jira jechuudha. Kana jechuun ilmi maalidha jechuudha? Abbaa isaanii dhaalaa jechuudha. Ilmi abbaa isaarra ni guddataa jechuudha. Agartee sochiileen asitti godhamuu fi sochiileen waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraatti godhamu achuma teessee diina jala teessee diina irratti leenjittee waraana bilisummaa Oromoo guutuudhaan gabbayee leenjii gaggeessuun dirree bilisaa argattee asii leenjisaatii asii fuuldura isaaniitii lolaa asii leenjisuu danda'uun injifannoo galmaa dhufe keessaa isa guddaadha. Kun mootummaan biyya sanaa ni jira jettee yeroo asii haasoftuu keessanii hin jiramu jechuudha. Maaliif mootummaan eessa bulchaa jira eenyu bulchaa jira yoo jennee ta'u ilaalle hundi keenyanii mootummaan irra magaalaalee callaadha kan inni bulchaa jiru. Magaalaalee keessayyuu magaalaalee gurguddoo sadarkaa godinaa jiran. Sadarkaan aanaa sadarkaa garaagaraatii fi sirna bulchiinsaa gandatti bilisitee hojjechaa jiraachuutti hin jirtu jechuudha. Ta'ee kanatti fageessanoo. Gartee wanni hojjetamaa jiru wanni godhamaa jiru hundumti isaayyuu har'a mootummaa Itoophiyaatiin madaallii bira darbee sadarkaa injifannoo keessa ta'uutu jiramaa jira. Kanaaf kana jechuun maalidha? Mootummaa biyya tokko keessatti riqalolaan biyya san keessa taa'ee lafa bilisummaa qabaatee lafa bilisummaa qaburratti leenjii gaggeessee lafa bilisummaa qaburratti madoosaa tajaajilatee lafa bilisummaa qabu agartee duubbee godhatee hinjirsaatti loluu danda'u lafa bilisoomtee hinjirsaatti darbee loluu danda'u mootummaan biyya sanaa jira jettee ta'uu yeroo deessisu. Kan bira darbee mootummaan meeshaalee gurguddoo biyyoota alaa irraa argate akka diroonii fi meeshaalee turkii garaagaraa kan meeshaalee naaduraa qaqqaban hedduu isaanii guuree riqalolaan loluu danda'u. Riqalolaan loluu jechuun riqalolaan ammoo meeshaalee gurguddoo alarraa argame sana irraa boojee deebi'ee mootummaa loluu dhaqqabuu jechuun nuyi sadarkaa riqalolaa keessa jedhamu jechuudha.
sadarkaa riqa lolaa keessa jiran jechisee kun danda'u. Sadarkaa injifannoo addaa sadarkaa mootummaa dhaqqabuu yookaan mootummaa gahuu dhaqqabuu keessa jirraadha malee sadarkaa riqa lolaati jennee toofin sadarkaa hundi keessa barate. Sadarkaa konfeeshinaal waarii yookaan lola dhaabbataa lollee mootummaa sana hangorraa qabamsiisu yeroo deemaa jiru. Kana dhaqqabuun ammoo waan guddaadha. Injifannoolee kaleessa galmaanii fi injifannoolee har'a galmaan kan ammoo walitti qabnee bilisummaa dhaqqabsiisuun keenya. Injifannoon kalee galmaa'aa jiru har'a galmaa'aa jiru osoo hin sharafiin. Injifannoolee kana walitti qabnee ammoo taphichaaf gumaacha bilisummaa sana dhaqqabsiisuudhaaf dhiibuu jechuun kana dhaqqabsiisuu jechuun waan guddaadha. Injifannoolee argame sana ammoo yoo deebinee lafatti gadi ganna ta'a. Injifannoolee argame sana ammoo yoo fedhii dantaan keessa jiraate kan dabarsinee tokko kennu ta'a. Injifannoo har'a argame sun bilaacha. Guduunfaa qabsoo keenyatti godhuun waraana bilisummaa Oromoo keessatti kaleessa irraa kaasee hagaarraatti rakkooleen garaagaraa ni jiraata. Yeroo baay'ee finishiingii irratti yookaan ammoo xumura qabsoo kana guduunfuu irratti rakkooleen garaagaraa ni ture jechuudha. Deemee wareegamni guddaan deemee dhaqee toop yeroo ga'ee bakka masaraa bakka barbaadamu sana dha'uudhaaf deemutti wanneen keessan dhokaanii waan garaagaraa duuba si deebisuudhaaf deebisee immoo akka fuulduratti deemsisu taasisan aadaa qabsaa'ota biyya kamii keessatti ni mul'ata jechuudha. Nuyi qabsaa'ota kana kan rakkisaa jiru keessaa inni guddaan kana garuu kun jiraachuu isaa beekne kaleessa qabsoo. Nama qabsoo waliin geggeessu humna guddaa qabsoo waliin geggeessu miti humni xiqqaa murni iyyuu wallaaf abbaa manaa fi haadha mana keessatti wallafu. Gartee namni ilmaa walitti dhaluu jiru iyyuu mana keessatti wal dhabee wal guufatee gargar bahuu fi deebi'ee jaarolee walitti araaramuu ilma jiraachuu yeroodha. Qaama adam godhi. Rakkoo yoo mudate rakkoodha jennee isa orfaa'u rakkoodha jennee itti dhiphachuu rakkoodha jennee itti ergitee yaada dhibii dirree gadhibii keessa galuu osoo hin taane rakkoo sana akkamiin keessaa baana aadaa qabsootu jira kan jedhu sana sammuu isaa keessatti eeggatee namni jabaatee irraan tattaafachuun kaayyichatti cichoomina nu agarsiisuu danda'a. Kaayyicha irra cichoomina kan nu agarsiisan yoo kana ta'u cichoomina kaayyoo san dhabuun ammoo miidhaalee garaagaraatiin nu saaxila. Miidhaa namummaatiin nu saaxiluu danda'a, miidhaa sabummaatiin nu saaxiluu danda'a. Agartee miidhaa akka dhuunfatti nu saaxilu hedduu qabaachuu danda'a. Saaxilama miidhaa sana keessaa ba'uudhaaf ammoo cichoominni bifa kamiyyuu nu barbaachisa. Kanaaf eebbifamtoonni guyyaa har'aa kun jaallanitti makamtanii jirtan. Keessumaa gara keessatti yoon deebi'ee jaallanitti makamtanii jirtan. Waraana bilisummaa Oromootti makamtanii jirtan. Waraana bilisummaa Oromootti makamuun ammoo waan waraanni bilisummaa Oromoo dalagu hunda dalaguudhaaf waadaa itti seentanii qophii taatanii wareegama bifa kamiitii qopheessaa jirtanii. Jaallan sin barsiifte akkaataa lolaa akkaataa lafa qabannaa saayinsii waraanaa walumaa galatti fi siyaasaa dhaabni kun qopu haga silaa barachuun feesisu barattanii itti qophii taatanii jirtan. Eegii itti barattanii itti qophii taatanii waan hojjettanii. Waan addaa hin jiru. Eenyu keenya garbummaa keessa jira. Oromoon akka Oromootti garbummaa keessa jira. Diinni gargar nu qoodee nu jeesuutti hin jiru. Diinni ati akkasii ati akkanaati turi kana gaggeessa diinni jechuutti hin jiru. Diinni akka Oromootti nu qabee walitti qabadhaqee nu tumuu jiru. Nu immoo akka Oromummaa fi akka Oromoo sanitti dhiisnee yoo gargar wal baafne taate diinni gargar nu baafne yoo gargar wal baafne taate waan hamtuudha jechuudha. Kun sammuu ilma namaa keessatti kan biqiluu danda'us miti sammuun ilma namaa kan kana qabatee deemuu danda'us miti. Eessanuu nama hin gahu waan ta'eef. Galma tokko ijaaruu jiru. Galma sana galmaan gahuudhaaf odeeffannoo olola garaagaraatiin ololamuu fi odeeffannoo garaagaraatiin deemu mataa keenyatti qabannee yoo sochoona taate diigumsa qabsoo keessaa qooda fudhanneerra. Rakkoo qabsoon nurratti fidaa jiru keessaa qooda fudhanneerra. Qooda fudhattoota ta'uu hin qabu. Kaayyoo ganamaa akka qabannee too deemu san fudhannee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf socho'uuf deemuun ammoo hin keenya ta'a jechuudha. Seerri jira hin doone. Namatti irraa du'uu danda'a, namni irraa ganuu danda'a, kaayyoon naamusaa jiru namni jijjiiraman qabu. Kan kaleessa jaallan irratti meeqa dhumte, kan kaleessa jaallan irratti himamte, kan uummata Oromoo irratti dhumeeti.
kan namni hagam irratti bade kan qe'een uummata Oromoo irratti bade kan qabeenyi uummata Oromoo irratti bade kan ijoollee dhalattuun irratti bade kan jaarsaa jaartiin osoo nafin irratti bade gaggeessaa jira qabsoon warra gaggeessaa jiru waan qoosadhaaf guyyaa keessatti namni gaggeessaa jiruu fi akka barbaadetti miilaan keessa deemu yoo laaqanee dhiiga ilmaan Oromoo laaqanii yoo laaqanee dhiiga qabsaa'ota kaleessa irratti ganname laaqanii yoo itti taphanne dhiiga ilmaan Oromootti taphanne dafee ilmaan Oromootti taphanne jaallan lafeen ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo warra itti taphatu lakkifina malee kanaaf qooda fudhattoota rakkoo osoo hin taane hiiktota rakkoo taanee argamuu danda'uu qabna bakka nuti namee seeraa seera kana qabanne sirna sagala qabannee aga xumuraatti itti irratti wareegamuu danda'u qabna. Wareegamni kaayyoodhaaf wareegaman waan jirtu si fakkaata. Wareegamni dhugaadhaaf wareegamtu boolla keessatti illee jannata argatti. Mataatiif achiin gammachuu mataa keetii guddaa argatta jechuudha. Wareegamni osoo shira dalagdu, osoo badii dalagdu, osoo miidhaa hojjettu, osoo tokkummaa qabsaawotaa sharaftu ati wareegamtu boolla keessatti illee gubatta abiddaan. Jechi namaallee achi keessatti guba. Kan keessa boqontuudha. Tokkummaa Oromoo waan fedhu irratti hojjechuu danda'u qabna bakka jiru tokko haa taanu lamaa taanu. Eenyu qabsoo Oromoo dandamachiisaa? Qabsaa'ota jirreetu jiruu fi qabsaa'ota dhugaadhaan warraaqummaadhaan cuuphame, qabsaa'ota warraaqsan cuuphame, qabsaa'ota tokkummaa beeku, qabsaa'ota jaallummaa beeku kanatu warra Oromoo dandamachiisuu danda'a. Oromoo waan hedduu nu dandattee jirti. Oromoon nu gaddatu bira dabartee gartee haala isaatitti dhabee ofiisitti dhabaa jira. Haala isaatitti dhabee ofiisi. Nu ammoo bakka jirrutti dirreerraa qoosuu dandeenya. Nutti fakkaachuu danda'a wanni garii. Seenaa jalaan baatu. Namni seera jalaa ba'uu danda'a. Seenaa jalaa kan ba'uu danda'u garuu tokko illee ni jira. Namni seera jalaa kan itti ba'uu dandeessu gantee seericha iyyuu gantee kan diinaa fudhachuu dandeessu. Garuu seenatti qabatee too deemu yoomillee ala keetti darba. Nama jalaa fuudhatu. Kanaaf seenaa qabanne immoo galmaan ga'uudhaaf, kaayyoo qabanne galmaan ga'uudhaaf, seenaa dhugaa fi kaayyoo dhugaa irratti wareegamuu nu gaafata. Eenyu kan wareegama osoo hin fedhin as dhufu. Wareegaman fedhu bilisummaan barbaada bilisummaan arguun barbaada wareegaman fedhu jedhee takka dirree qabsoo dhufee jira. Hin jiru. Itti wareegamee uummanni Oromoo maal haa ta'u? Haadhi soomtuudhaaf eenyu dirree qabsoo dhufee. Haadhi wantoonni jaallanarra waadaa seenuudhaaf qophiirra jirtu ture waan ishiin dhufteef inni guddaan kanu. Inni qara jirus kanu. Dantaa fi fedhiin xixiqqaan kana keessaa haa dhuftu iyyuu malee. Eenyu immoo dantaa fi fedhii dhaabbata kennuu osoo hin taane janna keessa uummata Oromoos agartee sabichas duwwaatti hambistee duwwaa taatee duwwaatti hambistaa jechuudha. Haga yoomiin qabsoo galmaan ga'uudhaaf deemna. Qabsoo galmaan ga'uudhaaf deemnu san keessatti ammoo bilisummaa sabichaatiif deemna moo? Wayya mataanee harka walii dhaannee wal faana yaa'u gurmuudhuma sana bal'ifannee too deemuudhaaf deemna kan jedhu mataa keetti xinxalachuu danda'u qabdaa jechuudha. Tokko shira hojjete gara shiraatti harkisanii shira isaa waliin deemta yoo taate badii hojjechaa jiru badii isaa waliin qoodatta yoo taate qooda fudhattoota diigumsa qabsoo kanaa taate argatte. Habrii hojjetu kan shira hojjetu ati shira hojjechuu jirtaati badii hojjechaa jirta jettee yoo hin qabne yoo hin sirreessine eenyu si sirreessu eenyu isaa sirreessu kaan fudhatee tumatti dhaabataa inni kaan odeeffannoo fuudhee akkas jedha inni kaan odeeffannoo fuudhee akkas jedha inni kaan maaliin akkas ta'a. Ishiin kun qabsoo Oromoo fuulduratti osoo hin taane siyyuu fuulduratti si oofuu hin dandeessu duubatti oofu. Iyyuu galma sanaan si ga'uu hin dandeessu. Akka dhuunfatti iyyuu jiraachuu hin dandeessu. Akka dhuunfaa keetitti iyyuu. Kanaaf ati dandeettii keetitti qabsoo Oromoo kabaateef kasabichaa galmaan ga'uudhaaf eenyullee caala gaafatama mataa keetitti kennuu si barbaadu. Eenyullee caala gaafatama hundi kennu. Eenyullee caala.
lallaalin kan naa olii seenyullee laalin of ilaali hundumti keenya iyyuu of ilaaluu danda'u qabna yoo of ilaalle yoo ofii keenya waan hojjennu irratti waan goonu irratti waan baane irratti deebinee of xinxallee of gamaggamnee of ilaalle waan baane sana galmaan ga'uudhaaf ni tattaafannaa galmaan ga'uun bilisummaa arguu miti irratti wareegamnaan galmaan geesse jaallan kaleessa qabsoo kanarratti wareegaman seenaa isaa yaadatu yeroo ajaa'ibaati kan isaan wareegama fudhatanii wareegaman baay'een itti gammada dura hin bo'aafiin ture jaallan kaleessa wareegamte hin bo'aafiin ture amma malee akka malee itti gammada carraa sana argachuu isaaniitti baay'ee itti gammada carraa dhabeeyyii akkasiitu jira kan seenaan isaa dirree irratti bade kan seenaa ofii balleessaa jiru kan seenaa sabichaa balleessaa jiru kan oromummaa balleessaa jiru kan tokkummaa balleessaa jiru kan akkasiitu jira kanaaf itti gammada kanaaf wareegama jaallan itti gammada kanaaf seena balleessitoota isaanii argamuun namummaa keessaa ba'u oromoon namaanitti akka oromoon dhaab jettee dhaadattee baattii oromoodhaaf qabsooftee irra wareegamtee yookaan galmaan ga'uudhaaf tattaafachuun ammoo eenyummaa kee mul'isa yoo akkasii mukti kunillee mukumaa jedhan maqaan isaa nullee namummaa nuun jedhan maqaan keenya namummaa hin qabnu yoo taate faayidaa hin qabu maqaa callaa ta'anii maqaa callaa ta'anii afuun ammoo waan lafarra kana deemtu addunyaa kana keessatti waan uumamteef wallaalu waan addunyaa kana keessatti uumamte wallaalu addunyaa kana keessatti uumamtee jirta yoo taate waan addunyaan kun sirraa feetu hojjettee darbuu danda'u addunyaan kun kan sirraa feetu keessaa tokko dirree qabsooti saba kiyyaafan of kennee saba kiyyaafan wareegama jettee gabbaat yoo ta'e qulqullummaadhaan tokkummaadhaan jaallummaadhaan waan dirreen qabsooti sirraa eegamuu fi waan heeraaf seerichi sirraa eegamu hojjetuuti darbi jireenya keessatti shiraaf cubbuun hojjetamee too darbuu fi qabsoo oromoo irratti hojjetamee darbu immoo eessaanuu nama hin baasu eessallee nama hin geessu si hojjetu sunis tarkaanfii shansii oofuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jaallan haga dandeessanitti haga dandeetti keessanitti waan baaneef waan keessa jiru waan ammoo nutti deemaa jiru kana beennee waan hojjennuuf qopheessuu danda'uu qabnaa. Eebbifamtoonni guyyaa irraa kanneen seera baratanii sirnicha baratanii jaallanitti makamaa jirtanis jaalli tokko si fuuldura jiraate dura jira badii hojjechaa jira yoo ta'e hojiinuu akkasuma jettee sana qabattee hin deemin kaayyoo barattee waan baratte san qabatte deemi. Badii gaaddisan hojjette bula deemee inni naan dura jira inni qondaala jettee na bula hin deemin sanaa miti kaayyoon ani baradhe waan ani baradhe jaallan gaafa ani baradhe maal dabarsiiste ka jedhu sana qabadhu mataa kee keessatti kagalma si geessisu san kan bakkaa si baasu kan kan qacalummaa keetii ijoollummaa keetiin dirree qabsoo kan si dhufte kana seenaa keetti galmeessee si dabarsiisu kana haa yoo kana hin taane maqa malee taanee hamna maqa malee qabsaa fakkaannee qabsoo keessa deemuun qabsaa fakkaannee qawwee qabannee deemuun furmaata qabsoo nuuf fiddu akka qabsaatti yoo deemnee furmaata qabsoo fiduu dandeenya. Akka qabsaan hojjetutti hojjenne furmaata qabsoo nuuf fiduu danda'a. Akka qabsaan hojjetutti yaannuti yoo yaanne furmaata qabsoo nuuf fiduu danda'a. Yoo kana hin taane ammoo yoo ololaa fi waan garaagaraa sammuu keenyatti qabannee warreen bifoota garaagaraa gandaaf kutaaf maaliin ganxalayyoon ololan gula yaana yoo taate kana dirree keessa baddala ta'an dirree keessa ala baatee oolottee qaban. Furmaata miti kaa sanaanis hin bilisoomne. Osoo ololaan bilisoomna taate Oromoon jalqaba ka bilisooma Oromoo. Namni akka Oromoo ololtuun hin jiru. Yoo dhugaa dubbanne. Jalqaba kan nu bilisoomsu sila olol. Ololli garuu nu bilisoomne nu diige nu balleesse nuuf hin diiga malee. Olola mitiif immoo lolaaf qawweef taankii fi diroonidhaaf bakka kenneera waraan. Kennuu qabu. Kanaaf bakka kennuu hin qabnu. Kana gurra ittiin caqannus qabaachuu hin qabnu. Garuu waan tokkummaa Oromoo jechuudha. Kaayyoo akeeka qabsichaa qabannee yoo sochoone ammoo fuuldureen keenya ifuma ta'a. Akka sabaattis akka nam tokkeettis hojiin ati hojjetee dabartu fuuldura keetiif seenaa galmeeffattee dabarsaa. Fuuldureen kee akka nam tokko waan gaarii hojjennaan boruu keetitti waan gaariitti bahuu dandeessa. Kanaaf waan isinitti dhaammadhu eebbifamtoonni guyyaa irraa waan barattan waan hubattan
waan irratti leenjitan akka galmaan keessan adaraa isiniin jedha. Jaallan gameessonni jirtan ammoo jaallan kana simattanii ofitti qabdanii kaayyoo isaan baratan sana akkaataa isa hojii irratti oolchan itti agarsiisaa of jalatti guddisaa deemuu akka qabdan adaraa isiniin jedha. Kaayyoon kaleessa baaneef galma ni geesse. Kaayyoon karaa kamiiniyyuu galma hin geesse. Kaayyoo sana immoo qaama cichoo fi qaama warraaqsa hubatee too deemu qaama warraaqaa ta'e qaama dhugaatti amanetu galma sanas dhaqqaba. Galma sanas dhaqqabsiisa. Kanaaf nama kaayyicha jabeessee itti cichee wareegama bifa barbaachisaa ta'e fudhatee galmaan ga'u rabbiin nu haa ta'u. Hankanumas niin jedhaa eebbifamtoonni guyyaa irraa amas irra deedee baga gammaddan nama kaayyicha galmaan ga'uu fi kaayyicha irratti tifamuu fi kaayyicha tifu rabbiin sinaa taasisuun siniin jedha. Galatooma ulfaadha.